La gaafa nama tokko seenu. No. Ay, insane. Gaafa nama seenu. Good baba. Seenne laafi. Of course. Sente tagaru. Kana molit sifa. Walumaa galaafi takka himte. Nama afur. Akkasumatti dhufe. Waan ati haasoftu nama hundaaf akka wal ga'utti. Ayyee. Kommentii tokko barreessaa. Kan inni sii galaa jira. Assalamu alaikum jedhe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hunduma keessanii. Warri maqaa kun beenne warri naan beenne maqaa kun moonetii. Baay'ee tokko sin yaadeera. Viidiyoo xinnoo tokko na argitanii hijaaba malee. Ani hijaaba baay'een jaallata. Siniin galle maaliif hijaaba kon baase viidiyoon goree. Gatiif ana umeeraan mataa footoon kaastu ishee hijaaba malee. Kanaaf ana nama baay'ee naaf barreesse maaliif mataa qabdi moonetii maal hojiin filatti maal hojiin maal faa dibatti maal akkamitti intarneettaa fi mataa akkamitti guddisteef kan umeeraan waan akkasii walumaa gala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii. Har'a guyyaa boqonnaa akkuma beektanii mataa dha'uudha dhiquudha boriif qophaa'uudha iskuuladha beektu waan haati gootu atis immoo kanaaf har'a qophii irra turre waanuma boriif jechuudha iskuulaaf. Meseejii hedduun nu ga'a baay'ee barreessitu nu gaafattu gaaffii baay'ee jira personal lifeis akkasuma. Ammas immoo waan tokko jiramne waan salphaa ta'e fakkeenyaaf moonetii mucaa waggaa 8dha. Akka amantii keenyaattis kan hijaabni itti wajjahu erga ishee waggaa 12 taateedha. Kanaaf gaaffii keessaniif deebisuu kan hin danda'u yoo isheen amma fakkeenya waa'ee rifeensaa faa waa'ee waan tokko gaafattanii fi rifeensa turranaa salphaadha isiniif intineechuuf jechuudha. Akka carraa ta'e immoo har'a guyyaatti rifeensa dhaatanidha dhiqatan gatii ta'ee fi gaaffii isin nu gaafattan keessaa fakkeenyaaf moonetii mucaa ji'a 8 taateetu xinnoo ishee sagaleen kuduudha. Mucaa ji'a 8 taatee kan isheen feesbuukii waggaa 8 dura jechuudha. Kan isheen eegaltee peejii ijoollee xixiqqoo rifeensa istaayilii adda addaatiin dhaanee hoobii rifeensaa qaban baay'ee intiniin jedha. Haadholii biyya addunyaarra jiranii wajjin jechuudha. Torbaniin akkaataatti rifeensa dhoofnu walii hirra nama hordoftoota nama 40,000 ga'uuf jara jechuun naan waggaa 3 ergiin dhiise peejicha kan koodha. Hordoftoota hedduu qabdi. Rifeensi torbaniinidha kan akkatti miicuu tiriitmentii akkatti dibamu akka waan hunda waa'ee rifeensa laallatu intini jedhu torbanitti ture kan inni haadholii 7 jedhu namoota Ameerikaarraa warra gurraacha kana wajjin warra adii ammas immoo namoonni intini kennaa amma fakkeenya maanni akka tsawur geexii faa waan tokko akka beeksistuu faa namoota kaampaanii faa qaban wajjin illee intineechaan ture jechuudha. Na ergii waggaa 3 peejii amma kan quraanaatti deebisee
peejicha tun taane peejicha akkuma jirutti jira sheerii siniin godha yoo barbaadan ilaaluu dandeessu. Mucaa ji'a 8 taateeti kan inni mooneetii fi peejii sana banee waa'ee rifeensa ishee itti jechaa ture itti beeksisaa fi ture jechuudha. Amma immoo yaa mooneetiin akkuma argitan hijaaba uffatti rifeensi ishee mul'atu haa ta'u garuu yeroo hundumaa mana keenya jechuudha nu bira mataa sirriitti tuun jechuun amma fakkeenya yaa mataan nama gaafa turu hin badan beektu mataa badee ittiin osuuf miti mooneetiin kan isheen hijaaba uffattu mataa bareedaa yeroo hundumaa akkuma nama bakkee keessa deemuutti filattee dhaattee akka bareeddeetti garuu hijaabuma irratti uffatti kun intini mana kootiidha jechuun akkaataa isheen itti guddatteedha. Yeroo hundumaas kan hin jedhu hijaaba jala mataa bareedaa akka isheen qabduun gorsaanii jechuudha. Kanaafi Umeeraan immoo hijaaba akkuma argitan hin eegalle mucaa waggaa 3dha. Amma gaafa ishee waggaa 6 taatee iskuula eegaltu hijaaba akka mooneetiitti eegalti. Mooneetiinis mucaa waggaa 6 taateetu kan isheen eegalte jechuudha. Kanaafi har'a sagantaan nuuni rifeensa kanatti kaasneef maa'inni gaaffii baay'eetu nu dhufa maseejii erga mataa rifeensa Umeeraaniin viidiyootti arganii jechuudha. Haadholii uummattu gaafata maaliif wanta ta'e waan naan hin beekne waan yookaan argee hawwu tokko anis nan gaafadha maal gootaniif akkamitti akkas gootaniif fedhe haadholii nan gaafadhaan baay'een jaalladha. Akkuma argitan immoo ijoollittiin kun lamaan anaaf yaa'u birqiidha akkuma beektanii. Kanaafi baay'een itti dhiphadha waa'ee ijoollee kana lamaanii jechuudha. Kanaafi har'a gaaffii keessaniif deebii ta'aa kan jedhu carraa isheen akka haaraatti har'a gatii dhaatteef jechuudha sanbata guddaa waan ta'eef carraa kanatti deebii keessan ta'a. Amma fakkeenya gaaffiin baay'ee naa dhufu keessaa abbaan ishee akka nu duukaa jiraachaa jiru. Abbaan kee si duukaa jiraata moo yookaan haadha kee duwwaatu isin duukaa jira amantiin isaa maayinni waan baay'ee waan personaalii ta'e waan baay'ee maseejii barreessituu fi garuu kana keessa deddeemee isiniif deebisuuf waan barbaachisaa hin taaneef hin dhiisaa ture. Rifeensa jechuun immoo mooneetiin mucaa xinnoodha waggaa 8 biyyuma faranjii gatii ta'eef akka isheen barattuufidha kan nan jalqabsiiseen rifeensa jechuudha. Kanaafi rakkoo hin qabu agarsiistee yoo intarneetti waa tokko iyyuu rakkoo hin qabu kan jedhuunidha kan inni isinii sheerii godhe malee mooneetiin akkuma beektanii jaalala guddaa qabdi quraanaa fi hijaabaaf akkasuma jaalala baay'ee guddaa qabdi isiniif illee baay'ee jaalala qabdi isin jaallatti. Yeroo hundumaa maal lakkii hundumaa keessaniin maal mataa kottiin dibatu beektanii sineenan argisiisa. Ammallee mataa Umeeraaniin hin dhaayira amma taraan kan Umeeraanirra kokkolatti akkas fakkaata bituu dandeessa. Rakkoon qabu hin beeku isaaniyyuu akkuma waliigala akkuma rifeensaa fi waanuma ijoolleen gaafa dibattu itti toluudha gatii kun isa kan mataa keenya akkas godhu. Asin galagashiin kameeraa. Ila akkas fakkaata. Kanaaf waan salphaadha namoonni baay'ee rifachuu hin dandeessu waan yoon akkasitti guyyaa tokkotti uffisee guyyaa tokkorraa baasu isinitti hin fakkaatiin amma gaafa tireeningii illee deemtu takkaan baastu hin diddee maaliif inoo'aa gatii of rakkoon qabullee yoon jedheeni lakkeetteetu hijaabaanadha kan isheen tireeningii gootu. Kanaaf akka isin sodaattan nan beeka ituun jedheen illee hin gootu mooneetiin baay'ee mucaa eebbifamtuudha alhamdulillah. Baay'ee tokkoon itti gammada kanuma isiniif ibsuu fedheenadha kan hin dhufe maaliif namoonni baay'een irrifattuu fi
beektu bini gawaan biyya faranjii gaaffii baay'ee jiruu dandeessa. Inshallah invite godhuu yoo barbaad inshallah invite goona inni laalla waa'ee mataa gaaffii waa'ee mataa sheensi deebisti. amma sila toopikiin keenya har'aayyuu silaayuu intini miti mooneetiinis immoo dhukkubsatteetu har'a guyyaa meeqa gaa torban guutuuf itti baay'ee nukkubaanii ammallee alhamdulillah du'aa'ee gootanii fi jazaakallaa amma fayyiteetti garuu baay'ee huqqattee yoo laaltanii ta'ee ushjari kamama kan keen fixne kan viidiyoo dafnee fixna viidiyoo natti galagalchita mooniyya sun aada godhe natti akkan galagalchina daba gaaffii mataa inshallah qabdee ala gaaffii waan mutee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك مونيتي؟ Alhamdulillah كم جرتون بما كيسن الحمد لله رب العالمين. وندمت كينيا نقال بايي تكو سجالنا مونيتي هذا كيلي سيلي قلته ورد akkam jirta amma fayyitee miti baay'ee tokko du'aa si goonee jirraan illee Saudi Arabiyaan jira. Hundi keenya iyyuu hiriyootni koo hundumti jiraatuyyuu baay'ee si jaallatu. Atillee mucaa cimtuudha. Alhamdulillah maatii kee hunda isaa rabbiin nagaadhaan siif haa jiraachisu bareeddu. Baay'ee si jaallanna. Galatoomii gaaffii kee maanni? Dandamu Lalu. okay option Kuna? Nama Inshallah Singona nama tokko ammallee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمتي يا بقى فايت Amin galatoom. ربي نما اللي سرافو بريدو كو سنجالنا وندكي سنو ما يتيلي سيلي وندو مكي سنو سنجالنا رحبان سرافو دوشي لبوتي يا أما فايت عمشير Amin galatoomii baay'ee tokko sini hundumaa keessanii jannatal firdawsi sini agarsiisu. آمين 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 بريدو كو دمتي يا عمشير أما فايتا كاو قد كان اللي أما ديبتا أشياء يا يادن Eeshi jazaakallah. ماريتي يا أما فايتا وما أنت تشي وما يتيلي نجالنا كمان سجالا نجالنا سيلي هدو تكو سجالا دمكو Baay'ee si jaallata. Shila maadhati yaala dammoo itti beekte dhugumaan qimamii wayii ishee haadha kiyya. Harmeen ta'e lakkumaan qimamii gootee si guddisteerti. Haadha kiyya ammaa fayyitaa jabaadhu ishee rabbiin sirraa fuudhu wallaahi du'aa isii goonaa bakka hundattuu dammatoo. Amin galatoomii baay'ee tokkoon gammade. Deebade nullee akkati fayyiteef baay'ee gammanneerra haadha kiyya. Nagaatti. Ishii lama chaaw nagaan turi haadha kiyya. Ishi nagaatti. Nagaatti. kanatti galagala fakkas gootu natti galagalaasi Gatiftee nuuf nan beekan. Inshallah. Jadi blackpink. Daawwata magaalaa hojii viidiyoo keetii irratti mul'atu kan jiru
deebiste waan salphaammoo mataan nuti agarsiisuudha. Maaliif ammatti hojjamne habartuu fe'a. Injideen. Ittiin kennin jedhee. Dhiisi bakka ta'e amma gatii baanusii nuti galgalaa jira. Halkan ta'uufii jira. Akkaataa isin itti hubattaniif isin ibsinee baay'ee galatoomaa. Rakkisanaa baay'ee isin jaallatan. Hundumaa keessanii sukkaariif damma ati isheen jette. Isheen ammuma na jira. Nama tokko jiraatu eessa? Eenyudha kan tokko? yuutuubii keellee itti madhu sabskraayibii godhaa fi kun amma fakkeenyaaf amma nama 225 ilaalaa jira. Tokko. 21. Kanaafuu amma kana keessallee namni 50 raqee yoo hin fixanne kaartiinsa kee namni 50 illee sabskraayibii yoo sii godhe waan guddaadha. Waan baay'ee. Kanaafi quraana isheetti inshaallah hojii fi ijoolleen natti baay'atee tura kan yeroo dhabe beektu. Kanaafi ifama guyyaa guutuu qabna isin wajjin laayifii seennee bashannanne ala baane isin wajjin invaayitii nama baay'ee goone. Kanaafi inshaallah quraana isheetti sin deebiti sabskraayibii godhaa fi feesbuukii ishee akka sabskraayibii na gootanii. sirriitti akka poostii godhattuu fi nama baay'ee argeera akka na jaallataniitti ana kana wajjin taphate na jaallatanii faa umeeraan mataa aataa jirti nama baay'ee viidiyoo keenyatti dide hundumaa isaanii kanaafi tokko jedha isa inshaallah walitti deebinaa. nama tokko sirkaa kufa moobaayiliin kun kufeennaan nutti galagala. akkasuma isa kana beeku kun Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam banat? Saya akan jirti. Jira alhamdulillah. Bakka rabbis baay'ise. Amin galatoon. Akkam fayyaa gate? Saya gora. Nuuf guddadhu nuuf jiraadhu siinjaa bareedduu teenya siifi harmeen teetilleen hedduu tokko galatoomaa harmee teetii waan hin joon. Hayyee si dhaga'an jira galatoomi baay'ee ulfaadhu. Akkas ta'e. Akki jala Umeeraan kochi kamaratti. Yoo hin kuffisti sittiin wanta kana. dalagasha. Akkasuma qabeeti. Kochi. Sin jaallata hedduu. Ammuma si inviting. Kumeen. Ati xinnoo ishee qaraatee fi haasoof qaffaa siifis bareedaadha. Assalamu alaikum jedhu. Assalamualaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessanii jettu. Akkam fayyaa keessanii. Dubbatture. Maal jedhudha?
Madero. maal jedhutti Yeah. nagaa magafattaka Naga. ammoo meeraan eewra moonitiin quraana fidatutti Amma fide. ayya ati siqii fiti Hiika bikal. moonitiin xinnoo quraana qaratu sila Just argite talk nara. onnee si ergan argite meeraan bareedduu koo akkamii yes injaallatamani atis onnee akka mooniiti Garanta wadduaf. lakki ati qareef ka kuttu kuttatti siqika Ana alji jallata beredda. bareedduu ta'uun jaallattanan beeka Tara fur. Umira ifam. Yonani lalle ifam. umeeraan jala siqi bareedduu koo kuttata siin Akas. Akas. Yo kanatu natti ufe. Aye posti gora sura kam qarau. Posti gora sura kam ane qarau. Jar def. kanuma ati feetu Laki kanama isam rabbi si galatomi qurana kam nam beka guddattu umerani nuf guddattu ija amiin qurana kam qarasa sura bakka ati jirtu amman beekaniga ana suratu ni suuratul qiyaamaa gorime suratu nuh fitu finjarama sura kam natti midaf mashallah qaree kan mustaqil qoye uppa mai jannu rabbi moonitii ko ana barbada sura kam sura kanuma sitti tole godhate anin jallata sura isanitti sura baqara ingeenyaane sura baqara ingeenye kanuma ageesse irraa qaree moonii kan bira darbite dafi saatiin sura ikhlas aye galatome aye ikhlas baay'ee duubara ikhlas mulki ingeenye sura mashallah kanuma dandeessu qaba ese mulkin mulkin jara ikhlas oh hutalo ikhlas ese badesu Quran kan bade ikhlas Quran kan kes ikhlas in bade na jir Stevie kuno kanara kana suuraa ma dandeessu qaree moonii waddu akaro ayya بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أعوذ بالله من والليل الشيطان الرجيم ليل جيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
تنهر فأما السائل وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سدربت دقت شارفته أما قتي إرادمتي في مرة دبيتي إنترنت شوف. كومنتي سانيا كمين جمدا ما شاء الله ربي سيقدسو. وان قدار أكون كان فيتو وال أما قولوا نندس. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أرتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورصاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أكمل أنك إنها باي جمدي. gammachuu butuntaan hin dadhabda jedheen sodaadhi malee gati reefuu ol kaatee fi lakkin dadhabne ana dura koomentiira kan ana dubbisuun barbaade bareedaadha
invite namte wayu invite baay'een jaallata. Rozi dai mashallah garuu jabaachuu qabda. Xinnoo ishee tuttuuttetta. mashallah bunyaan kos baay'ee mashallah Biyya kana gaa rakkoon qura'aanas sa'aatii tokko karaa dheeraa deemnee sa'aatii Tokko manatti lama biyyatti sadii moo afur. biyya baay'ee sa'aatii dheeraa fudhatanii qaroo asii sa'aatii Sa'aatii tokkottidha. afur ani mataa koo au sa'aatii afurichi quraana kootti hin dandeenye ture. Umeeraan hin jeeqin. Nama baay'ee gaafa quraana hin qaree nama baay'ee. amma meeqa isa faadhama nan dagadhe yeroo baay'ee gaafatti quraana kee poostii gootu laayikii baay'een argattu. Yoo ilaaltee ta'e yoo suuraa kee maxxansite laayikii baay'ee argatta. Yoo ati viidiyoo hojjechuu hojjette laayikii baay'ee argatta. Isa gamni darsiin koo jechuun akka isheen suuraa hubannoo keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Akka kanatti nu hubadhaa. baay'ee sikkistiin jaallataa. Maali Umeera? Ati keessuma viidiyoo irra baatu jedhamanii kanatti baay'ee jedhamanii kennu. Hara Sunday. Maaliif gaafa viidiyoo koo raffannaa taatee mul'isa? Umeera barbaachisitu. Achirra taasisuudha. Lakkuma baasii qabdaa. Gata maaliif didu? Gati adoonaan ala subscribe wanti kun aangoon ala laayikii tokko Jechuun kun yuutuubii laayifii. baay maaliif nama jedhee Haa jechuun barbaada. dee Kanaaf baay'ee gammachuumaa dubara haaristanii galgalaa'eera. Deemnee iskuula qabu. Wanti tokko waan haasofsiisaa wanti gosoonni immoo galatoomawwan barreessanii irratti gamalaa hamma namatti illee gaafa qinneessite sini duwwaatu dhagaa akkas nama barreesse baay'ise waan gaarii ani barbaadu sabsiraabinaa godhee maqaa isaaniin waama akka maqaa isaa maanni shaawutaa maqaa isaa nama sini duwwaara kan beeku kanaamma shaawutaawuti maqaa Waawwaffee kana argite akka kan maqaa ana barreesse nama sadii afur barreesse maqaa viidiyoo tokko keessa nan baasa maqaa. Faanii kee jechuudha nama baay'isee hordoftoota kee jechuudha. Ganarra amma waan baay'ee situ dhagaagaa gobaziidha. Sini duwwaatu beeka. Warri guyyaa keessa jirtanii guyyaa gaarii warri akka keenya immoo Yurooppifaa jirtanii halkan gaarii isinii hawwinaa baay'ee galatoomaa hubannoo keessaniifis yeroo keessaniifis baay'ee galatoomaa du'aayitiin nu biraan nafinaa nagaatti galatoomaan isiniin jedhaa.
yeroo kana booddeellee gaaffii keessanii fi deebii karaa dhuunfaamaan meseejiitiin isinii erga. Maaliif waan baay'ee waan personaliteedha kan isin gaggaafattanii meseejii akkuma isin internettanitti meseejii namuma tokkoof ergina rakkoon qabu. Asirratti immoo waan moonetii ilaallatu walii deebisna. Amma nama baay'ee tokko jira erginuun namooti tokko immoo namni jechuun sirriitti baruu barbaadan moonetii fi moonetii jechuun an kophaa koo ijoollee wajjin hin jiraadha. Abbaa isaanii wajjin waliin hin jirru. Akka isin internettaniif illee miti. Yaa akkuma isinii galuuf kanaaf haadha kophaa ijoollee guddistuudha. Walumaa gala akkuma hundi keessan dhageessaniifidha. Dhuunfaatti illee namootaaf deddeebisaa uuman jira hin dhiphatina. Amma quraanuma duwwaa dhageessi sirba hin dhageessu. Kanaaf waa tokko intiniin jedhina waan nu rabbashuu hin jiru. Maaliif waan sirbaa fi quraanni wal ishee jeequtti namoonni naa barreessitanis jirtu. Lakki mana kana keessa quraana duwwaadha kan nuun dhageenyu sirbi hin jiru. Mine sirbi hin jiru. Gaafa isa bira dhaqanis sirbi hin jiru. Baay'ee kabajaa fi mana quraanaatti sin gargaaraan waa tokko dhibeen hin jiru. Bareedaadha waan hundumtu mine. Kanaaf nama tokko akkas jedhe bye. Okay, bye. Nagaatti jire. Kanaaf intiniin jedhina maaliif inni battu baay'ee haala moonetiin itti fufuu dandeessu akkam taati umeera jedhama. Akkam taati funduratti waanuma itti fufnu faasinitti hin fakkaatu. Waan tokko waan isin dhiphisu hin jiru. Moonetii waan jeequ hin jiru. Umeeraaniif illee yaa isheema booddee gatii jirtuuf waan moonetiin gootu waan ani godhu laalaa guddatu. Haati immoo kana godhaa sana godhaa waan nuufi hin goone tokko kana godhaa sana godhaa ettee ijoollee rakkisuu hin qabdu. Ofiif gooteetu ijoolleen jala ofii isaaniin baraniitu godhu. Kanaafiyyuu waa godhaa jedhanii ijoollee rakkisuurra ofiif ta'anii argamanii ijoolleen akka isaan hordoftu gochuutu irra caalaadha. Kanaaf waan tokko waan nama dhiphisu hin jiru. Nama tokko isa boo'uuf feesi godhee uffee. Yaa sirriidha. Hundumtuu maatii wajjin bareeda. Yoon ta'e naaf immoo rakkoo hin qabu. Waan ulfaatu tokko illee hin jiru. Alhamdulillah waan hundumtuu bareedaadha. Waanuma baruu qabdaniif waan gaaffiin keessan yeroo baay'ee dhuunfaatti isiniin deddeebisa meseejiitiin namoonni isiniif deddeebisa illee hin beektu. Kanaaf waan nu jeequ tokko hin jiru. Rabbi wajjinuma inshaallah kaatimaa toluuma bichaa kadhannarraan kanaaf waan tokko waan nama sodaachisu hin jiru. Sirbi hin jiru. Waa tokko hin jiru. Quraana qara'u mine? Quraana qara'u. Maame. Garuu jaalalumaan guddachaa jiru. Jaalala abbaas bareedaatti argatu. Kanaadhaas akkasuma bareedaatti argatu. Alifbaa jechuu barbaadda? Jechuu dandeessa. Bismillah jedhite. Maayi aliftuur. Lakki dura a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jedhite jalqabe akkuma quraana. Xinnoo ishee sagalee kee ol qabe. Bismillahirrahmanirrahim. A'uuzu billahi jedhi dur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي جر منقا جريكا ألف با تا سا ري ها تا زا را زا شي شي صاد تا دا سا ري فا قاف كاف لام ميم نون واو لام ألف همزة يا أكس تسكر بر مني قل والله أحد ميكره ناس قل والله أحد ودوها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد. قل والله أحد
الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيه قل أعوذ برب الناس جل. قل والله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ. قل أعوذ. قل أعوذ برب الناس. دقته. باللسان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس والناس. ما شاء الله. نيادة والدها. والدها باين دندس. جرمه. جدو ترابدك. بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والدها والليل إذا سرى ما ودعك ربك ونزع ملكك لا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك ونزع. ألم يجدك ضيفا ففدى ووجدا ففدى. مرجي كي جميرة مني. ها؟ مرجي كي جميرة. باي جلاتومي قدرت. باي قبضنا. ما كيسني وري أمو مسنتني فيديو تشير ديفيا إلالا وانتو كوري سلا اتهمن توري واي سبرايزي توكو إن شاء الله يوسني سندن ديسني بريسا وأمو منجرت إنه نمن سلسة نمتكوش نجتني هاسانا كاسبر. deemsine nagaatti osoo deemsine goyyoo koto nagaatti al sadi godhu. Kana fakkaata gaa afuun jedhaa waan badeefis waan toleefis namni akkatti wal argu rabbumatu beekaa argitaniittu du'i baay'ee salphaadha. Kanaafi nama yeroo baay'eetiin nun dagatinaa. Kana fakkaataa jazaakallah hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa waan hundaafuu nagaatti naa turaan sinin jedha baay'ee sin jaallanna rabbii fenne nagaatti.